Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Amajjiin 18 bara 2021 keessa jirra. Ansora ala keetu nu dhiyaadha. Ifatti dukkana balleessi malee dukkanti dukkan hin balleessitu. Jaalala jibba balleessi malee jibbi hin balleessu. Jechi qabsaa mirgi namaa Ameerikaa beekama Martin Luther King bebeekan keessa tokko. Martin Luther King qabsaa mirgi namaa ganna 59tiin duratti galaafatan. Ameerikaan irra guyyaa dhaloota qabsaa kana biiroo mootummaallee cufatteetiin ulfeeffachuu jirti. Joo Baayiden iftaan kongireesii Ameerikaa duratti baay'ateen pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uuf biyyin dhugaan bulchuuf kakata. Washington DC'n eegumsi jabaa keessa jira. Ijjecha Weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin duubatti namatti duutti hidhame. Deemsi seera akkam keessa jira. Namni hidhamkummaa akkam keessa jijjira. Itoophiyaatti ayyaan cuuphaa yookaan ammoo masqala ulfeessuu jiran. Vaayirasii koronaa illee irraa of eegaa jecha wal gorsuu jenname. Waan adda sanatti himne keessaa tokko oduu tasaanaa jaalannee nutti hima. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets har'a guyyaa qabsaa'icha gurraachota Ameerikaa Maartin Luther King Jr. kabajaa jiru. Weerarri dhukkuba COVID-19 ayyaaneffannaa hedduun akka hafuu fi gama marsariitii qofaan akka ta'an dirqisiise sirni kakatanii aangoo pireezidaantummaa gaggeessuuf yeroo jiramu kanatti sodaa hookkaraa uumameen ayyaanni kun har'a kabajama. Waggaa waggaan wiixata sadaffaa baatii amajjii hoogganaa mirga siviilotaa ajjeefaman Maartin Luther King Jr. kabaju. Bara 1950mootaa fi 1960mootaa keessa mormii karaa nagaa gaggeessuun Ameerikaa gama kaabaa keessatti loogii gaggeeffamu irratti walqixxummaan gurraachotaa fi mirgi sagalee kennuu gurraachotaa argamsiisuuf qabsaa'aa turan. Ayyaanni kun piroojeektii tajaajila hawaasaa kan hojii King gaggeessaa turaniin yaadatamaa ture. Amma garuu sababa weerara dhukkuba COVID-19f kana gochuun hin danda'amne. Yuunaayitid Isteets loltoota ofii Somaaliyaa keessaa baasuu xumuruu ishee waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afriikoom beeksisee jira. Dubbi himaan Afriikoom Koloneel Kiristoofer Kaams loltoota bifa haaraan qindeessuu fi yeroon beellamame hanga baatii amajjii walakkaatti xumuramuu qaba jechuun qajeelfama waajjira pireezidaantii biraa baatii muddee darbe kennameen kun gaggeeffamee jedhaniiru. Ajajaan kunis loltoota Yuunaayitid Isteets baasaa ka jedhu ture jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets waraanni Somaaliyaa keessaa qabaataa turte 650 hanga 800 kan ga'u yoo ta'u isaanis waraana mootummaa Somaaliyaa deeggaraa fi leenjisaa turan. Kaams akka jedhanitti loltoonni Ameerikaa hanga murtaa'ee yookaan xiqqoota Somaaliyaa keessatti hafe. Pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kafilataman Joo Baayiden roobii dhufu kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Waajjirri qorannoo federaalaa yookaan FBI miseensota naga eegumsaa 25,000 ta'an kanneen gaafas eegumsatti bobba'an qorataa ka jiru yoo ta'u kunis keessa beeketti irraa haleellaan jiraachuu mala sodaa jedhuuf ta'uun ibsameera. Aangawaan waraanaa Raayaan Makaartii dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti anis ta'e aangawoonni sodaa jiraachuusaa ragaan agarsiisu hin jiru jedhan. Kana malees miseensota garee eegdotaa gidduu rakkoon jiraachuu wanni calaqqisus akka hin jirre dubbataniiru. Deemsa kana yeroo lammataa yookiin sadaffaaf itti fufnaa jedhan. Gabaasaaleen tika nagaa akka jedhanitti gareen alaa hiriira waraanaa guyyaa kakatanii aangoo qabachuu Joo Baayiden dura gaggeessuu fi qophiitti ka jiran ta'uu beekameera jedhaniiru Makaartiin. Mootummaa Raashaa qeequun ka beekamu Aleeks Navalny dilbata kaleessaa galgala dirree xayyaaraa Mooskoo akka ga'eetti hidhamee jira. Namni siyaasaa mormituu kun baatii hagayya darbe summiin ega dhukkubsatee gara biyya alaatti ba'e as yeroo duraaf gara biyya ofiitti Jarmaniirraa gara Raashaatti deebi'ee yeroo dirree xayyaaraa Mooskoo ga'u poolisoota fuula isaanii haguuggii gurraachaan dhoksaniin qabamee hidhame. Jarmanii kaasee isa waliin imalaa ka turan abukaatoonsaa Navalny ega qabamee booda isa waliin deemuuf jennaan dhorkaman. Dhumarratti ituu hin fudhatamin dura haadha warraasaa dhungachuun ibsameera. Eessa buuteensaa battalumatti hin baramin jira. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti yaaddoon nageenyaa fi rakkoo biroon jiraatuyyuu filannoon guutuu biyyaa karoorfame yeroo biraatti kan hin dabarre ta'uu hoogganoonni paartii siyaasaa biyyattii keessaa beeksisanii jiru.
dhuma torban darbee kana magaalaa Bahar Daar keessatti walgahii gaggeeffame irratti rakkoo biyyattii keessaa yeroo amma jiruuf mariin hunda hirmaachise gaggeeffamuun walii wajjin furmaanni argamuu akka qabu jabeessanii ibsan. Mata dureen walgahii Bahar Daar kana deemsa siyaasaa deemokiraasiif tasgabii kunis yaada ijaarsaa wal jijjiiruuf hariiroo hawaasaa waliin qabaachuu ka jedhu ture. Itoophiyaa fi Sudaan qabeenya lafaa irratti falmii gaggeessan maanguddummaan ilaaluuf qophiirra ka jirtu ta'uu Sudaan kibbaa beeksifteetti. Gabaasni sabaa himaa adda addaa irraa akka jedhanitti gorsaan nageenyaa ka pireezidaant Salva Kiir Tut Gaatulaak dura taa'aa kaawunsilii abbaa biyyummaa muummicha Abdul Fattah al-Burhaan waliin wal arganiiru jedhu. Walitti bu'iinsa dhiyeenya kana Koonsoo keessatti uumameen lubbuun siviilota darbuun ni yaadatama. Gocha kana waliin wal qabatee shakkamtoonni 300 hidhamu bulchaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u beeksisuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan waggootii 35 Ugaandaa bulchaa turan Yoweri Museveni filannoo kamisa darbe gaggeeffameen ammas injifachuu isaanii komishinni filannoo labsee jira. Paartii mormituu Baabii Waayiniin hoogganamu dilbata kaleessaa filannoo pireezidaantummaa kan ammaa kanaan injifatamuu isaarraa gaaffii kan kaasu ta'uu beeksiseera. Sagalee hatuu fi hojiin seeraan alaa hojjetamuusaa ragaa qabnu qindeessinee shira hojjetame kan ilaaleen kan seerri jedhu maraan tarkaanfii fudhannaa jedhan. Museveniin umriin isaanii 76 ta'uun beekameera. Oduu amma nu ga'een humnootiin mootummaa waajjira paartii mormituu guddicha weeraranii jiru. Miseensonni paartiis akka mooraa sana hin seenne dhorkaa jiru jedhameera. Magaalaa galma mootummaa kutaa Daarfur dhiyaa Ganeenaa keessatti milishoonni hidhatan namoota 80 caalaa sanbataaf dilbata darbe kana ajjeesuun ibsamee jira. Hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kun yoo xiqqaate kanneen biroo 160 mooraa baqattootaa Kiriinding keessaa fi iddoo biraa achuma Gineenee keessatti ajjeesan. Bulchaan naannoo labsii yeroo hatattamaa hojiirra akka oolchan dirqisiise. Kana malees tasgabiin akka bu'u gochuuf humna waraanaa dhibbootaan lakkaa'aman bobbaasanii jiru. Oduu ispoortii gidduu kanaaf immoo gara soraattiin sin deebisa. Oduu ispoortii gaggabaabsee sanitti himaa atileetota Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa dorgommii biyya keessa gargaraa irratti dorgomani. Meetirii 1,500 fi meetirii 800 irratti dorgomani atileetota tana dorgommii ittaantuuf qopheessuuf wal dorgomsiisan. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa Chaan Kaameruunitti itti jiran. Kaameruuniin dorgommii qopheessite Zimbaabuwee 1-2 moote. Guyyaa lamaan duratti bombiin istaadiyoomii Limbee keessatti ukkaate nama hedduu rifachiifte. Namni tana hawwataa jiraachuu baatullee makiina hedduu guggubate milishoota faaf jedhanitti itti gaafatan fudhate. Tanaaf jedhanii dorgommiin guyyaatti jijjiiranillee hin jirti. Tapha kaleetiin DRC'n Koongoo 1-2 moote warra har taphatu keessa Rwaandaa fi Ugaandaa fi DRC fi Koongoo fa'a. Dorgommii Chaan tanatti koronaaf jedhaniitiin 9 jidduu dhaabaniitiin namatti deebi'uu jiran. Shaampiyoonaan Chaan harka Morokoo jira. Damii 4tti fulaa hedduu wal qootee taphachuu jira. Ijoolleen Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessa taphatan mata oduu addunyaa ispoortii ta'uutti jiran. Taphataan kubbaa miilaa Keenyaa beekamaan Maayikel Olunga kilabii duraan taphatuuf Jaappaan Kaashiwaa Reesoo lakkiseetiin amma Kaataar al Dubaayitti galuu jira. Keenyaa kilabii Harambee keessa ol guddate. Kontiraat ganna 3tti Yuuroo miliyoona 7 kaffaluuf galanii tapha 32/2020 Jaappaanii taphat keessa goolii 28 galfate. Namni kun ganna 26ti. Taphataa kubbaa miilaa Barseloonaa Liyool Meesii tapha kalee irratti adabaniitiin kaardii diimtuun keessa baasan. Dorgommii 4tti waan deebi'uun fakkaatu. Tapha sun irratti kilabii Atleetik Bilbaa'oon kilabii Meesii Barseloonaa 3-2 moote. Meesiin tapha 753 Barseloonaa taphat keessatti barum kana akka jajjabaan adabaniitiin dorgommii keessa baasan. Meesiin taphataa Atleetik Asiir Vililbaare isa kubbaa fudhatee goolii reebuu jiru dha'ee buuse achumaan tapha keessa baasan. Taphattoota dorgommii teenisii dirree addunyaa Awustiraaliyaa Oopeniif dhufan. 47 koronaan shakkanii kophaa baasanii qorachuu jiran. Xuyyuur geejjiba jarkana fa'aateetiin jimaate dabre. Ameerikaa Meelboorn dhuf keessatti nama koronaa qabachuu keessatti arganii jarkan 7 qorachuuf kophaa yaasan. Xuyyuurii taphattoota 24 Dubaayii fuudheetiin Meelboorn deemuu jirullee keessatti warra koronaan shakkan keessatti arganiitiin dursanii qorachuu jiran. Dorgommii tanallee 3 dheeressan. Awustiraaliyaa Open dorgommii teenisii addunyaa keessa beekamte keessa tokko. Mesut Ozil taphataan kubbaa miilaa Arsenaal beekamaanii ammaan tana Tarkii Fenerbahceetti galuu jira. Ganna lamaan duratti mindaan isaa $18,000 fi $200,000 oli. Ameerikaa yookaan ammoo US Capital dur dhaabateetiin pireezidaantii Ameerikaa 46 ta'ee biyyi dhugaan bulchuuf kakate. Warri filannoon Ameerikaa seera malee deemte jedhe laf jeequu danda'a jedhanii Washington DC fi Ameerikaanuu eegumsi jaba keessa jirti. Michelle Quinn nu erge namoonni nutti hime. Hidhattoonni eegdonni biyyaa magaalaa galma mootummaa United States kanatti bobbaasaman
gidduu kana yeroo Joo Baayiden akka pirezidaantii Ameerikaa 46ffaatti muudamanitti nageenya deemsa sirnichaa mirkaneessuuf hojjetaa jiru. Uggura sababaa vaayirasii koronaatiin kaa'ametti dabalee eega majjii bara 2021 waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hokkarri geggeessame as yaaddoo uumamerraa kan ka'e lakkoofsi hirmaattota sirnichaa daranuu daangessamaa akka ta'etu dubbatama. Baayideniif gurmuunsaa immoo sirni muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamuuf jiru kun cicha diimokiraasiin Ameerikaa qabu addunyaatti mul'isuuf mallattoo akka ta'u dubbatu. Bulchiisa Baayiden ka roobii dhufu taayitaa fudhatu keessatti White House'itti Daayirektara Koominikeeshinii ta'uuf ka deeman Kate Bedingfield waa'ee sirna roobii dhufu kanaan na dubbatan. We're very much looking forward to President-elect Biden putting his hand on the Bible at noon on the 20th. Gaafa majjii 20 yeroo filatamaan pirezidaantummaa harka isaanii macaafa qulqulluura kaa'anii kakuu fudhatan arguudhaaf eegaa jirraa jiran Bedingfield. Kan amma taayitaarra jiran pirezidaant Trump yeroo Baayiden kakatanii aangoo pirezidaantummaa fudhatan sirnicha irratti argamuuf karooran qaban. Kun immoo seenaa aangoo walitti dabarsuu Ameerikaa kan ammayyaa keessatti waan ammaan dura ta'ee hin beekne. Pirezidaant Trump sirnicha irratti argamuu dhiisanii kan kutaa Meerilaand jiru mooraa humna qilleensaa Ameerikaa keessatti galgala sana sirna taayitaa gallakkisuu qopheeffatanii guyyaa dhumaatiif xayyaara humna qilleensaa Air Force One jedhamuun gara mana isaanii kutaa Floridaa magaalaa Palm Beachitti qajeeluuf jiran. Akka waaltaan qorannaa Pew jedhamu gabaasetti milkaa'ina hojii isaanii 100 keessaa harka 29 White House'iin gallakkisanii deeman Trump. Milkaa'ina pirezidaantummaa gammaatti argaman keessaa kun isa gadaanaadha jedhama. Kanneen ragaa qabatamaa malee ba'iin filannoo Trump jalaa hatameera jedhan deeggartoonni isaanii akka hiriira geggeessuuf jiran waan dubbatamuuf guutummaa biyyattii keessatti waajjiraaleen manneen maree mootummaa eegumsa guddaa jala jiran. Biyya akkanatti yeroo ammaa siyaasaan adda qoqqoodamtee jirtu kana keessatti muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamu irratti haasaan filatamaa pirezidaantummaa Joo Baayiden waa'ee tokkummaa biyyattii deebisanii gadhaabuutti fuuleffataatiin duubatti nama hedduutti hidhame. Hidhaaf jecha tammaan tolti fide. Warri hidham kun maan keessa jira. Tan irratti Muktaar Jamaal ogeeyyooti dudubbise. Egaa yeroo keessanii fi galata guddaa qabdu baay'ee ulfaadha galatooma. Mee eenyurraa haa jalqabu tari hangafaa qoxosoosi isintu wal beeka. Hangaffillee jeetuudhuma mana barumsaattillee wal beekna isumaaf haa kennu. Ayyee jeetu. Haa ta'u gaash ulfaadhu Daani'el maqaan kiyya jeetu iddoo isaa barsiisaa seeraatiin hojiin Finfinneetti barsiisaadha. Gama obbo Daani'elitti immoo haa ta'u. Obbo Daani'el Asaffaa jedhama. Ogeessuma seeraati. Duraanillee barsiisaa yuunivarsiitii ture. Ammoo ogummaadhaan tajaajilutti jira. Hayyee ulfaadhaa galatooma. Keessayyuu haala qabatamaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti laalleetiniin kaasna. Ji'oota 6 darban erga artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda namoota baay'eetu hidhame. Inni kun namoonni yaada garaagaraa kennaniif kanneen yakkaan shakkaman jiru jedhanii kanneen lakkii dhiibbaa siyaasaati jedhan jiru manneen murtiitti namoonni dhihaatan jiru namoonni manneen murtiitti osoo hin dhihaatin akkasumaan turan jiru namoonni wabiin hayyamamee fi wabii malee turan jiru waan hedduutu mul'ata. Mee walumaa gala hidhaan ji'oota 6 darbanii maal fakkaata obbo jettu waan dhaggeeffattootaaf nuuf ibsitan carraa isiniif haa kennu. Ani akka ogeessa seeraatti mootummaan namoonni yakka raawwatanii shakkamanii yakka akkasii jedhamu hojjetaniiru jedhamee abbaan alangaa maasiivlii himata banaa akka jiru miidiyaa irraas hojii yeroo hojjennu siin hubanna. Himanni garaagaraa namoota garaagaraa irratti banamuunsaa olaantummaa seeraa faana kan wal qabatedha moo kan wal qabate miti akkamitti olaantummaa seeraa faana hidhata qabamoo kaayyoo siyaasaa qaba kan jedhu wanta yaadumaan akka yaadaatti ibsuun danda'amudha. Garuu immoo baruma darbees riiformii duras mootummaan jijjiiramni mootummaa amma dhufeen duras wanti kun wantuma baratamedha. Isa baratame irraa itti fufe moo dhugumatti rakkoon olaantummaa seeraa biyya kana jira. Olaantummaa seeraa yeroo jennu olaantummaan seeraa lammiilee qofaaf miti kan inni hojjetu. Qaama mootummaallee qaama hojii raawwachiisullee lamaanuu hundaa kan ilaallatudha.
Kanaaf gama sanaan ilaaluu ni dandeenya. Ani akka kanatti nu badde jechuudha. Hayyee ulfaadhaa obbo jettu gama obbo Daani'eelitti hin deebi'a. Tariitii naannoo wanti sun eegalu obbo Daani'eel akka tasaa waajjira abbaa alangaa naannoo Oromiyaa illee turtan waan ta'eef dhiyeennatti odeeffannoolee beekuu dandeettu. Maali sababoonni hidhaa namoota hedduu erga ajjeecha Haacaaluu booda raawwatee jettaniitiin ilaaltu isin ija seeraatiin akka nama naannoo san tureetti illee. Kontekstii hidhaan suni keessatti raawwate hubachuun baay'ee murteessaadha. Kontekstii isaa yoo hubachuu hin dandeenye konkuluuziiniin irra geenyullee yookaan immoo bu'aan nuti argannullee xiqqoo kan waan lafarra jiruun walitti hin buune jechuudha. Haacaaluun ajjeefamuunsaa akkuma beekamu uummata Oromoorraa reaakshinii wayii akka qabaachuu malu namuutu tilmaamuu danda'a jedhee yaada. Iddoo baay'eetti reaakshinii yookaan immoo deebii namni uummanni hawaasni insidantii saniif taatee saniif wanti jedhe keessatti yakki baay'ee hamaa fi gara jabeenyaan guutamee hojjetameera. Akkuma beekamu lubbuun nama 100 fi gara 160 ol ta'u darbeera. Qabeenyi biliyoonaan lakkaa'amuun barbadaa'eera. Kun ifa waan ragaa qabatamaadhaan mul'atu. Yakkoota kana hunda hojjetamanii mootummaan harka maratee taa'uu qaba waan jedhu qabu sodaa mirgi namaanii dhiibbamaa dhugaadha. Kana keessa wanti baay'ee dhiibbaa baay'eetu jira. Bu'aa baay'ee illee hordofsiisuu danda'a. Ramifications keessattuu gama namoota qulqulluu ni jiraata taasisan keessa. Of course ni jiraatas mushuurri. Maddi ragaallee yeroo tokko gadoo walitti bahuunis ni jira. Wantoonni akkas akkuma eegamanitti ta'ee garuu taatee saniif yakka saniif namni itti gaafatamummaa fudhatu ni jira. Haa ta'u ulfaadha. Isin lameenuu gama lameeniinuu akka kaastanitti hidhaa jumlaati. Hidhaan ajjeechaa Haacaaluu booda ta'e jettaniitiin kaasaa jirtu. Namoonni hidhaman walumaa galatti gama nama 10,000 himamaatiniin ture miidhaa ajjeechaa Haacaaluu booda dhaqqabe jedhe kanaa fi namoota hidhaman kana waan walitti fiduu danda'u ragaa ta'ee dhiyeessee jira jettanii amantu obbo jettu dursa isiniif haa kennu yaada kana. Qaamni seera kabachiisu walumatti qabee hidhuutu jira. Kun immoo maal agarsiisa? Guilty until proven innocence yaada jedhu nu fudhata jechuudha. Qulqulluus haa ta'u, yakkas raawwateera haa ta'u, walumatti qabnee mana hidhaa keenyee innocentii nama ta'e keessaa gadi gadhiisaa deemna yaada jedhu inni hordofu isa crime control model jennudha. Inni due process model jennu immoo namni qulqulluun tokko hidhamuurra yakkamaan 99 mana hidhaati gadhiifamuu wayyaa. Kanaaf mirga nama tokko miidhuu hin qabnu, nama qulqulluu miidhuu hin qabnu yaada jedhuun isa yoo yaadatta ta'e muummichi ministeeraa yeroo public address godhanii kana booddee nuti akka sirna isa duratti hiineetu qulqulleessina osoo hin taane qulqulleeffannee hiinaa yaanni jedhu moodeelii isaan silasiin jedhe due process moodeelii kan hordofudha jechuudha. Rakkoon kuni rakkoon namoota exactly yakka sana raawwatan adda baasuu dadhabuun namoonni nagaaf faana akka adabamanii akka hidhamanii kan godhu waan ta'eef namoonni yakka raawwatan eenyu jedhanii sirriitti pinpointii godhanii adda baasuu dadhabuun namoonni hammi kun akka hidhaman kan godhuu fi isa booddee immoo mana murtii irratti konjeshiniin uumamuu abbaan alangaas kompleksitii kana faana wal qabatee isa kamtu qulqulluudhaa isa kamtu immoo jedhee dafee spiritualitiin adda baasuudhaan adeemsi jiru rakkoo waan qabu natti fakkaateen argama jechuudha. Haa ta'u mee gama obbo Daani'eel immoo yaaduma wal fakkaataa irratti akka yaada kennitan fedha. Achirratti wanti jechuu dandeenyu tokko jira. Gahee adda baasuun murteessaadha. Namoonni kun yakka kana hojjechuu isaaniitiif ragaa gahaan qaba jedhee yoo itti amane namoota kana to'annaa jalaa baasuudhaaf adeemsi barbaachisu maali? Adeemsa seeraa keessa darbee mana murtiitiin qulqulluu ta'e yoo argame qofa kan bahu. Yookaan immoo dhuguma himanni abbaa alangaatii fi ragaan inni funaalee dhufe sirriidha jedhee kan mirkaneessu soo ta'e bifuma sanii namni sun shakkamaarra gara yakkamaatiitti darbaa jechuudha. Yakki raawwate jedhame sunii fi himanni baname gidduu hariiroo akkamiitu jira? Dhuguma
ragaan qabatamaadhaan abbaan alangaaf poolisiin gurmeesse yakka jedhame kana ibsuu ni danda'a akka jedhu dursinee tilmaamuu hin dandeenyu jechuudha. Kana keessa garuu ammas wanti dinaay godhamuu hin dandeenye maali? Kana keessa dantaalee garagaraatiif namoonni to'annaa jala turuu yakki irratti faabrikeet godhamuu hin jiru completely 100% wanni kun qulqulluudha jetteetis gamaggamuu hin dandeessu. Akkan isin jedhe fakkeenyota baay'ee si kaasuu danda'a akka wanta sadhiyoodhaan beekutti. The minimum at personal level sadarkaa nama dhuunfaatitti haaloo gadoo walirratti bahuudhaaf walitti bu'iinsa yookaan immoo walitti bu'iinsa faayidaa dantaa kana dura ture uureffatee haala namni itti gadoo walirratti bahuudha ragaa wal gurmeessee walirratti bahuu ni jira. Minimum jechuudha. Baay'ee qabxiin gama biraa namoonni hidhamaniitiin mirga mana murtiitti dhiyaachuu yookaan ammoo mirga qaama walaba ta'uu heddumminaan ka'a. Namni battala qabametti mirga mana murtiitti dhiyaachuu kun akkamiin ilaallama? Obbo jettuun kanarratti yaada duraa osoo nuu kennitanii. Muktaariif keessummooti isaan galateeffannaa waggaatti cuuphaa yookaan ammoo masqala bor ulfeessanii arda jalbulti. Koronaa irraa of eegaa kabajadhaa jecha walitti dhaamuu jirnamuyyuu abbootiin amantii illee tanum jedhan. Tan irratti Naakoor Malkaa qophii amboo irratti namtu dubbisa. Ayyaanni Kataraa yookaan jala bultii yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos guyyaa irraa magaalaa Amboo keessatti bifa ho'aa ta'een kabajamee jira. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa kutaa lallabaa godina Shawaa Lixaa Qasiis Taammiruu Ishatuu kabaja ayyaana Kataraa ilaalchisuudhaan akkas jedhanii jiru. Guyyaan jala bultiin ayyaana cuuphaa yaadannoo gooftaa keenya qoricha keenya abdii keenya Yesuus Kiristoos Kataraa jedhama. Kataraa jechuun kattara kan jedhamu kan jedhu qooqa kiisirraa kan maddedha. Kattara jechuun hidhee iddoo tokkotti qabee walitti kuusee kanaaf kana jechuun hiikoo kana qaba. Kunis immoo fakkiinsaa fakkii Yordaanosidha. Taabotonni iddoo jiranii ja'atu jira. Naa gooftaan keenyas gad of qabuudhaan inni waaqa ta'ee otoo jiru samii ta'ee isa lafarra aangoo otoo qabu waaqummaa otoo qabu hundumaa danda'u otoo qabu gara garbicha isaatti gurbicha Yohaannisitti dhufee guyyaa cuuphame sana hojiidhaan agarsiisuudhaan akkuma gooftaa keenya taabotonni iddoo jiranii dhufanii akkuma Yordaanositti kuufamni wayim Kataraa jedhame wayim bishaan kuufame gara sanatti akkuma macaafa Iyyaasuu sadii irratti caqasametti Leewwonni luboonni taabota gooftaa taabota waadaa taabota waaqayyoo ennaa baatanii dhufanii ennaa argitanii isinis mandara keessanii baatii hordofaa faana deemaa jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos 5:17 gubbaa irratti ani seeraa fi heera nabiyaa ta'uu isaa hundumaa shaaruun dhufne ani isaaniin dhugoomsuun dhufe jedhee akkuma caqasetti ammas taabonni waaqayyoo samii gubbaarra iyyuu inni kakuu haaraa wayita jiru fakkii gooftaa keenya kunoo taabonnis dhufeera kunoo asis immoo hidhamni yookiin Yordaanos jira kun egaa yoomi raawwate waggaa 1983 har'a kan raawwate. Hordoftoonni amantichaa yeroo ayyaana kana kabajan waan gochuu qaban jedhanis haala kanaan yaadachiisanii jiru. Qasiis Taammiruun. Ayyaanni cuuphaayyuu kan agarsiisu durumaanuu jijjiirama agarsiisa. Jijjiirama jechaan namni Addaam inni duraa sun cubbuu hojjete seeraa fi waaqayyoo cabsee waanjoo seexanaa keessa seeneet Addaamis garbicha seexanaa Hewaanis garbittii seexanaa ta'anii dulloomanii turan jechaadha bututanii turan. Cuuphaan kun immoo Addaami isa dura xuraa'e sana isa moofo'e sana haaromsuudhaaf kan dhufedha. Isin maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cuuphamtan hundumtuu hundinuu martiidhaan Yesuus Kiristoosiin uffattaniittu jedha Galaatiyaa 3:27 gubbaa irratti. Namni Yesuus Kiristoosiin maqaa isaatiin cuuphame maqaa isaatiin waamame moggaafame immoo akka qulqulluu Phaawulos ta'uu qaba. Qulqulluun Phaawulos immoo akkanani Yesuus Kiristoos fakkaadhutti isinis immoo na fakkaadhaa jedhe. Yesuus Kiristoos maal fakkaata yoo jenne akka dandeettiis akka fakkiisaatti yoo ibsuullee dadhabne inni eenyummaa isaallee of kenne
aanaan foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa jedhe. ፍቅር ሳቦ ለወልዳ እያለ መንበሩ አብጦስ ተለሞት ጃለሊ ኢየሱስ ክርስቶስን አርኪሴት አማ ዱአት ቀቀብሲሴ ነማ ጅቡዲ ሲዲ ኢሳዱ ቀብዳ ይቻለ ኢሰሲ አለጅሩ ኡፈና ኢሰሲ አለጅሩ ዱጋቲ ኢሰሲ ጀለ ኛች ኢሰሲ አለጅሩ ቀርቃሩን ባየ ሰልባ ኦቡ ከኑ ቀብዳ ኦቡ ከኑ ሐላ ከና ከበጁ ቀበ Hordoftootni amantichaa ayyaana kataraa har'a kabajamaa jirus ta'e ayyaana cuuphaa boru kabajamu yeroo kabajatan haala weerara vaayirasii kooroonaa ofirraa eeggateen ta'uu akka qabus yaadachiisanii jiru. Qasiis Taammiruun. Eeggannoo koronaan kaalsisee duraan dursee ogeeyyiin ogummaadha waan isaan dabarsan kabajuu qabu. Isarratti waan dabaluu qaban dachaadha kan kiristaanaa immoo laphee isaaniillee dhiqachuu qabu. Harka isaanii dhiqachuu qabu dirqama. Maaskii isaanii kaawwachuu qabu dirqama. Haa ta'u malee maaskii jechaan hamaa dubbachuu hamaa hojjechuurra hamaa yaaduurraallee nama walitti naquurra waan nama jibbisiisu kan waan jibbu obbolaa walakkaatti nama jibba facaasu sana waaqayyo garmalee jibba kanarra of eeguu qaba. Kabaja ayyaana kataraa kanarratti hordoftootni amantaa kiristaanaa keessumaa Ortodoksii uumaa isaaniitiif galata galchaa taabotota 6 gara bakka cuuphaa qophaa'etti kan geessan yommuu ta'u yaada qabanis haala kanaan kennanii jiru. Boosisa Nagiyaan jedhama magaalaa Amboo keessan jiraadha. Ayyaanni gaarii egaa ayyaanni sabbayeessa haala gaariirra jira. Waaqayyo galataa argatu haala gaariirra jira. Amma argitu kana kun nageenyi jira. Alamitu Fayyisaa gaariidha ayyaanni maalumti isaayyuu namatti tola. Badhaadha Magarsaa akkam ayyaanni ariifiidha. Qophii ariifiidhaan eegnanuus. Margaan Fayyisaa dhugumaa warra Oromooti. Beeta kiristaanii keenyas hin amannu. In kabajnaa waggaadhaan kunoo akka ilaaltutti kabajaa jirra. Taabonni bitaa mirgaayyuu nuu galaa jiru kabajaa jirra. Mee maal fakkaata ayyaanni kataraa? Maal jedheen sitti magaa akkuma hargitutti waggaa waggaadhaan qeerroo keenyaaf beeksisa keenyan nuu beeyyachaan jira. Ayyaana kataraa kanarratti weerara vaayirasii kooroonaa laalchisee eeggannoo taasifame irrattis jiraattota keessaa akkasiin dubbatu. Dhibee kanaaf malee xinnoo of gataa jira namnis akkuma nu argitus nuunis innaa of xinnoo otoo gatuu baatee eessan jedha. Egaa eeggannoo hawaasni gochaa jiru homaan jedhu of eeggachaadhum jira. Yoo maaksii hin kaawwanne waaquma beekaga. Maaksii godhama ture qaba akkan. Eeggannoo kooroonaa laalchisee namni walitti dhiyaateetu jira. Amma uureen fagaatee of eeggannoo gochuu qaban jedha. Maaskii namni fayyadame baay'inaan hin jiru. Itoo namni kanarratti of eeggannoo godhee barbaachisaadha. Ayyaanichi yommuu kabajamu sirna amantaatiin ala shubbisni dargaggootaa gama aadaas kan qalbii namaa hawwatu ture. Ayyaanichi boru ayyaana cuuphaa kabajamuun kan itti fufu yommuu ta'u eebbaa fi kadhannaa abbootiitiin xumuramee jira. Sasaabirru Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Batar Abdii Caalii Shonee